Ashama akkam jirtu maatiiwwanii fi hordoftoonni chaanaalii Boonii Baabaa arramoo viidiyoo kan biraadhaan isinii qabadhee dhufee jira. Viidiyoo koo irratti akka gammadan abdiin qaba. Viidiyoo keenya kana immoo laayik gochuun jammaraa jenna. Warroonni chaanaal keenyaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Egaa gara viidiyoo keenyaatti yommuu dabarru artistoota beekamoo lama artistii George kanaan dura sirboota garaagaraa baasuun uummata bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii guddaa argateera jechuudha. Akkasumas artistiin Yaanne Dinquu sirboota baay'ee baasuudhaan isinis sirboota keessaa iyyeen dadhabee kan jedhu fa'a uummata bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii guddaa itti argatteetti jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo lama ta'anii gaa'ila isaanii raawwataniiru jechuudha. Gaa'ila isaanii kana kan raawwatan magaalaa Finfinnee hoteela Ilillii jedhamutti yommuu ta'u, fakkeenyaaf artistoota kanneen akka artistii Dinqiisaa Dabalaa yookaan qindeessaa muuziqaa jechuudha. Artistii Galaanaa Gaaromsaa, Ittiiqaa Tafarii, Hawwii Tazarraa fi artistoonni Oromoo beekamoo kaanillee irratti hirmaataniiru jechuudha. Haaluma kana gaa'illi isaanii kun haala bareedaadhaan yeroo ammaa kana raawwatamee jira jechuudha. Amma immoo kan isaan jiraachaa jiran magaalaa biyya Itoophiyaa keessa osoo hin taane magaalaa Washington DC Ameerikaa keessa jiraachaa jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana gaa'ila isaanii raawwataniiru jechuudha. Egaa akkuma beekamu gaa'ila isaanii kanaanii warroonni gaa'ila isaanii kana jaallatan koomentii irratti lakkoofsa tokko jechuun nu caafa. Viidiyoon har'a qabadhe asirratti goolabama. Amma torbee kan biraa viidiyoo kan biraa walitti deemuutti nagaatti.